Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Kan nagaan bulchite nagaan na oolchi. Namichi kun sun wayyuu mana keessa silaa deemu hafu. Eessuma baasaa immoo dhaqe. Mucaadhaan isa hin jenne. Maal hin jedhaa? Mallaqa nan qabaa ilaata. Kaayeen ture. Asirra mallaqa kaayeen ture. Eenyutu immoo fuudhe. Anaan kan na dhibu. Mallaqa isaas keessa kan eenyutu fuudhee ilaata. Isuma ture. Ana tobbaa manaa ta'ee tobbaa manaa ta'ee naan kan dhibaabsu. Ana ta'e bushaa ta'u. Ilaalli bushaa jiraatu naa hin jirtu. Namicha kana wajjin jiraatu sa'aa bu'aa maalii qaba. Yookaan anaan hiriyaa walitti na wajjin nama bulchu. Yookaan daa'ima isaa seeraan hin buqqifatu. Daa'ima isaas baadhee isas baadhee danda'a. Haguusi maal akka ija isaatti darbadhee haguujiba yoo barbaade mataatti baatee kanaan mana hara keessa sabbi isaa darbatu danda'a. Baik,